Muuziqaa kana kan hin taphadhu yaadannoo Haacaaluutiif akka ta'e akka naa beektaniin barbaada. Namoonni baay'een bifa garaa garaatiin, bifa amantiidhaan, bifa poolitikaadhaan waan garaa garaa keessatti fudhachuu dandeessu. Wanti barbaade gara barbaadanitti fudhachuu dandeessu. Hammam beeku muuziqaan danda'u garuu yoomiyyuu taphachuun dhiisu. Kanaaf muuziqaan amma kanatti taanee taphadhu. Sirba Haacaaluu Laalgalootu kan jedhudha. Haacaaluun lubbuusaa kan dhabe, Haacaaluun kan itti dararame, Haacaaluun kan itti lubbuunsa hamma baatutti kan inni itti qabsaa'aa fi ture waa'ee Finfinneeti. Waa'een Finfinnee anaanis na ilaallata, siinis si ilaallata. Waa'een Finfinnee waa'een dachee keenya hunduma keenya iyyuu ilaallata. Laalgalootoo jedhee Haacaaluun waggaa meeqa dura kan inni hojjete muuziqaa isaa hojjete.